hundeeffam impaayir Itoophiyaatiin dura lafaadaaf seenaa qa'ee Oromoo ganama talmaaman caaftuu lama sirna gadaatti gaggeeffatan ta'uu seenaa ragaba. Birbirsa Gooroo, Caffe Aananii, Caffe Araara, Harqaalluu, Boole Bulbula, Qara Qoree, Makkanniisa. Dooq Booraaf Caccarfaan dheedisii ganama keessa muraas ta'uu isaanii dubbatam. Tufa Munaa, Sora Loomee, Abeebe Tufaatiif namooti hedduun bulchiis Finfinnee bar turani weerar sirnaaf xanyootaatiin irra godhamu ofirra qolachuun lafa ofiitiif duulanii duulchisa turu isaanii kitaabi seenaa tokko dubbaatu. Minilik Abbaa Gadaa Tufa Munaa afaan qawweetiin akkuma injifateen Oromoota abbichuuf galaana ajjeese harka harmaaf ciqilee muruun lafirra buqqise Oromoot ganama boolladhae. Kanaaf ilmaamman caaftuu lama tuniin lixa Oromiyaa hanga Wallaggaa dheechuun kibbi immoo Booran Meeggaa giddu lola bal'inaan qubachuu isaanii dhiyootanallee sanii gabaasne ture. Qondaalloo DP hammaan tana Dr. Milkeessa Midhaagaa qorannoo Horayyoota Oromoo fulbaan bar 2010 Yuunivarsiitii Finfinnee keessa gaggeeffamirratti akkan jedhe. Bar 1997 gandoota baadiyyaa 23 bulchiis magaal Finfinnee jalgale. Uummata gandoota kan kee jiraatan keessa parsantiin 70 wal Oromoo turan. Gaaf gandoota baadiyyaa kan 23 bulchiis magaal Finfinnee jalgalchaniitti dhimmoota akka aadaa, afaan, manbarumsaa, eenyummaaf buufata fayyaa yookaan hospitaalii tokkolleen ilaalchikeet hin galfamne. Bar 2003 irra sullee naftee bulchiisi gandoota baadiyyaatiif lafti naannoo suni akkum jiru fudhatame. Dhuga lafir jirti hawaaqaaf lafti jaalatti oolaal bulchiisi magaal Finfinnee daangaan isaa asiifachu wanni jedham tokkolleen hin jirtuu jedhe. Yoo karaa baatiin ilaallag bishooftuuf Finfinneen babal'achuu jedhe. Kan immoo uummatatti qubateer jiraata doon taane laf guddoo investaroo taat. Karaa kaabaatii yoo laal bulchiis magaal Finfinnee qoto beekamne walloof Tigraay geessuuf daangaan tokkolleen hin jiru. Karaa dirree buufata xiyyaal boolee irra yoo caqasni immoo bulchiisi magaal Finfinnee gandoota baadiyyaa kee dabre tullu diimtuu ga'ee yeroo yookaan garjiit deebi. Karaa dhiyaatiin immoo daangaan Finfinnee burraayyuu folotar darbu nagan booyyuu babal'achuuf karoorfamu dubbatte. Qorannoon Dr. Milkeessa Midhaagsaa waggoota 3-4 dur tolchituun lafti tun cufti duubar 1997 irra kaasuun maqaa investimentii daraa oomishu warshaa dhaabu gumruukiif waan kan fakkaatan faan saamamee jedhe. Yeroo sana qonnaan bulaan naannoo sanii mormuuf yaale ture garuu deeggarsa kaan sagalee dhabe faca'ee jedhe Dr. Milkeessa Midhaagsaa. Saamichi lafa Oromoo ganama kaal kanaan lafa Oromoo nyaachuuf godhamti tanaan mootummaan TPLF karoor maaster pilaanii jedhuun dabdhibi qopheessullee falmiin fincil Oromoo waggoota 4 godhamti milkaa'u wayyaaneen nyaatamte maqalee gal. Ilmi Oromoo Dr. Abiy Ahmad Ali dheeraa aangoo qabatee galmi Tufa Munaa Minilik irra booji seenus gareen sirnaaf xanyoota leellefti. Finfinnee kaleessa abbootiin isaanii Sora Loomeetiif Abeebe Tufaafa keessa baafattar dhalle falmuuf daanga dabaansaa mamakka kajeeluu jirtu dubbata. Asirra duub rogeeyyiin miidiyaalee hawaasaa maal jedhu ogeessi seera Abdul Jabbaal Huseeniitiin itti keeyyaan innilleen barreeffam kan nam ibsa gammadaa jedhan bu'uureffachuun maxxanse. Oromiyaan lafa hektar 21 caalaa aadaa, afaan, duudhaa, eenyummaaf jiru qonnaan bula Oromoo aarsu goote magaal guddoo ishii yookaan teessoo mootummaa federaala taasisuun qabu. Saamichi seeraan alaatiif humniti bal'in magaalatti hektar 54 erga kun fudhatame hin qabu.